hin dandeenye. Bu'aa uummata Oromoo bal'aa dhiisiti. Bu'aa murna aangoorra jiruutu waan tarkaanfisiisuu hin dandeenyeef kaanii kaan tuttuqanii biyya keessa saboota hundaan wal lolanii Oromoos wal lolchiisanii. Ollaatti immoo biyyoota Somaaliyaa wal lola, Jibuutiidhaan wal lola. Keeniyaadhaan wal gaarreeffannaa jira. Lola Suudaan keessa garee tokko seenee wal lola keessa jira jechuudha. Eertiraadhaan wal loluudhaaf deeme. They have turned the whole region against us. Gama tokkoon nu ajjeesu nu saamu, gama kaaniin immoo bitaa mirgaan bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan diina irratti uumanii jiran jechuudha. Kanaaf rakkoon akka amma Oromoo mudattee takkaa saba kana mudattee hin beektu. Kanaaf sirni kun rakkoo kana hunda waliin gahee irra caala badii fi dongora ofii hojjeteen yeroo ammaa laaffatee gara qarreera gahaa jira. Yoo kan jabaannu taate rakkoo kana jala uummanni kun yoo gidi ba'aa yoo kitti ammaatti. Sirni kun yoo uummanni kunii fi hoggansi isaa waliigalee sirna kana akka isaa ta'utti ofirraa geggeesse kallattii isaa ta'utti ofirraa jigse bakka inni irraa jige san odaa dhaabbatee caayaa isaafis ta'u sabaa sablammii biraafis ta'u ijaarrachuu danda'a. Callisee yoo eegu taate hoo maqaa saba kanaa mataa saba kanaa qabatee jibuudhaan saba kanaa fi biyya san balaa hamaadhaaf saaxiluudhaaf qarreera jira jechuudha. Maaltu nu barbaachisa? Akkuma hangafoonni keenya hedduun jettanitti yeroo ammaa tokko hoggansi mataa walitti qabatee muuxannoowwan kaleessa dabran muuxannoowwan biyyoota biraa irraa barachuudhaan akkaataa ce'umsi kun itti saffisuu fi akkaataa ce'umsi kun osoo hin butamin, osoo hin daddaaqin, osoo hadiidaan bahin dantaaf nagaa uummata keenyaa akkasumas kan biyya keenyaa eegsisuu danda'uun karaa qopheessuun barbaachisaadha. Maaliin jechuun jira? Ce'umsaaf yeroo adda addaatti wal qeeqaa turre. Ce'umsa bara 1991tti warri qeeqamaa ture jira. 1974tti warri qeeqamaa ture jira. 2018tti immoo warri ture qeeqamaa ture. Kana hunda cumulatively xiinxallee maaltu dongorre, maaltu hanqate, bakka hanqate akkamii guuttanna, akkamii jabeeffanna, ce'umsoonni biyyoota biraa hoo maaliif gufatan, maaliif milkaa'an, kan gufatan irraa maal baranna, kan milkaa'an irraa maal baranna jennee ce'umsa sadarkaa sadii baasuu barbaachisa. Tokko barii sirnichi kufu immediately harcaatiin biyyaa akka hin uumamne. Rakkooleen nageenya walitti bu'iinsi amma jiru kun akka hin hammaanne. Qaamonni fagoof dhihoo harka keessanii irra caalaa akka hin borcineef interim administration jaaramu irratti mataa walitti qabatanii balbala cufatanii karoora baasuu gaafata. An immediate post Abiy era. What I plead with you. Biyya akka malee laaffattee waan jirtuuf. Biyya akka malee laaffatte dhukkubni hedduun keessa jiru waan taateef bariin namichi kun kutu ce'umsa qofaaf osoo hin ta'in itti fufiinsa saba kanaatiif fi biyya kanaatiif hedduu murteessaadha. So the next day maaltu ta'uu qaba? Bulchiinsa akkamitti jiraata? Jeequmsi akka hin hammaanne, walitti bu'iinsi akka hin hammaanne, wal shakkiin akka hin hammaanne, namni mataa akka walitti qabatuuf ammumarraa itti qophaa'uudha gaafata. Sadarkaa lammaffaa the transitional period. The interim period, then the transitional period. Transitional period san keessatti sirna akkamii ijaaruu barbaanna? Oromoo jidduutti, uummatuma keenya jidduutti sirna akkamii ijaaruu barbaanna? Fuulduree akkamiitti ilmaan keenya dhaalchisuu barbaanna? Saba sablammoota biyya keenya jiran wajjin akkamiin jiraachuu barbaanna? Biyyoota ollaa keenyaa wajjin akkamiin jiraachuu barbaanna? Kan jedhu yeroo heeraaf seerri imaammanni itti dibeet godhamu, itti tumamu, itti wal falmamu, itti walii dhiifamu. Kan ta'u yeroo hammamii dheeratuu qaba kan jedhus ammumarraa irratti mari'atamuudha qaba jechuudha. Sadaffaa irratti kan itti seennu filannoodha. Uummanni keenya kan qabsaa'e
sirna abbaa irreetiin buluu osoo hin ta'in sirna mootummaa ofii filateen seera ofii tumateen buluudha. Kun immoo filannoo gaafata. Seera filannoo, adeemsa filannoo, yeroo filannoo kan akkamiiti kan goonu kan jedhu saniifillee qophaa'uu barbaadaa jechuudha. This is an urgent task. An urgent task. Wanti sirnittiin hanga ammaatu irra tureef wanni namni tokko biyya keenyas uummata keenyas goolee maqaa nu balleessee mataa nu nyaatee bakka deemeet mataa qabannee saalfannee jiraannuu fi humna qabaatee biyya bulchaa waan jiruuf aangoo qabaateeti miti. Warri gamaa gamanaa siree isaa qabatee deemuyyuu yoo gadi dhiifne wajjin banna biyyatu wajjin bada jedhee sodaatanii malee lafaan ga'uudhaaf qophiidha. San immoo they are expecting, they are awaiting from the intellectual, from the political class to provide a roadmap, a viable, convincing, reassuring roadmap qopheessuu barbaada jechuudha. Kana qofaa miti keessattuu akka Oromootitti ce'umsatti aanetu miidhama hama uummata keenya irra gahe, cabinsa hama uummata keenya irra gahe. Uummanni keenya wal dhiigse, uummata keenya akka wal dhiigsu godhan. Ummata kana waliif fayyisu, ollaa keenya waliif fayyu, walii araaramu, reconciliation guddaa dhagaa. Diinagdee laamshee, diinagdee diigame kana deebisanii jaaruudha barbaada. We need to engage in reconstruction. Kun hundaaf immoo merit based leadership, well thought out strategy qopheessuudha nu barbaachisa. Kuni waan amma televiziyoona irratti kana jennu osoo hin ta'in ammaaf waamicha wadheessuudhaaf kan asirratti affeeramne gama kiyyaan akkasumas waahillee waliin hojjedhuun waan dandeenyu hundaan waan beeynuun warra beekurraa dhaggeeffannee karoora cehumsaa uummata keenyaa fi biyya keenyaaf ta'u. Uummata keenyaa fi biyya keenyaaf kophaa keenya osoo hin ta'in immoo sabaaf sablammoota bahaadhiyaa kaabaa kibba biyyoota ollaa keenyaas ta'e biyyi yeroo ammaatitti harka baay'ee keessa jira. Humnoota biyya sanirraa dantaa bitaaf mirgaa haa ta'u kaabaa kibbaa qaban wajjin wal hubachiisuudhaan ejjennoo keenya hubachiisuudhaan qophii keenya hubachiisuudhaan isaan eeguun osoo hin ta'in proactively akka nutti dhufan eeguu osoo hin ta'in itti dhaqnee hubachiisuudhaan qophaa'uudha nu barbaachisa. Kanarratti egaa gara fuulduraa bal'inaan kan mari'annu ta'a. Galatoomaan isiniin jedha.